Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota jirra jirtu baga jiraattan ashamaa harka fuun oroonni amantii biras hordoftan hundumti keessanuu baga jiraattanii bakkuma jirtanitti nageenya raamana rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Rabbiin bakka jirtaniif lafa jirtanitti isin wajjin haa jiraatu. Akkuma viidiyoo irratti agartan kana mucattii intala Oromoodhaa dhalattuu Wallaggaa ka dalalii arabatii guguratee har'aan tana aramni akka barbaadetti itti xabatee gaafa isiin ulfa ji'a 7 taatu biyya narraa galchaa jedhe isimatti deebisee jechuudha. Isiin tun immoo akka isiin jettetti ani isiyyuu hin beeku fillafiitii koo daladdi akka isiin ulfa taateetti barraan aramni fuudhanii manatti gad darbanii fuudhee mana kiyya seessisee jette. Tikkeetti dhabii malee galchuu barbaada jettee liivii dhufte dubbattee turte jechuudha. Garuu dubbiin akkasii miti. Obboleettiin tanaan dura qorattee namticha kanallee dubbistee namtichi akka bitatee fi maallaqa meeqaanis akka bitatee hunda isaatu obboleettiitti himee jira. Hetta nama biraas ka dubbise itti himee jira jechuudha. Inna obboleewwan tiyyaa ammaan tana takka lamaan tana miidiyaa irratti as bahan malee ijoolleen teenya rakkoo hedduu keessa jirti. Rakkoo hedduu meeqa sagaleen isaanii ukkaanfamee maatiinis biyyarraa har'a bilbiltii boru bilbiltii hordoffii takka malee bilbiluma isii bicha eeganii jechuudha. Namni keenyallee biyyarraa bahuu malee kallattii kamitti deemaa dallala kamirraan deemaa eessa deema takka irraa quboof hin qabanii jechuudha. Amma jalqaba mucayyoon tuni dallaalumarraan dhuftee dalaalii Dubatii fide Dubatii irraa Beeruuti gurguratanii Beeruuti irraa qaalittiin tufuute arabatii gurgurattee jechuudha. Yoo kanatti ilaaltan mucayyoo daa'ima mucattiin tun umuriin isii 15 hanga waggaa 18 ni caalti natti fakkaatti. Waggaa 18 achi gadi malee achi ol hin taatu jechuudha. Ijoollee akkanaa tanniin ijoollee waan akka hin beekne tanniin biyyarraa fidanii asitti akkanatti itti taphataa jiranii jechuudha. Akkanatti itti taphataa jiran. Mucayyoo tana sodaa guddaa keessa jirti mucattiin jechuudha. Afaan ofiitiin liivirralee dhuftee akka qaalicha wajjin baatii tokkoof mana tokko keessa jiraatanillee kifilii tokko keessa jiraatanillee himtee jirti jechuudha. Intalli Abashaa immoo kasii gurgurattee akkana jedhii biyyarraa fidee jedhiini biyyarraa akkana ta'e jedhiini jettee wanni isin dubbisiistallee hin jiraa jechuudha. Garuu mucayyoo sodaa namni tokko ka xilaata ofii bira taa'e akka garaa ofiitii fi rakkinna garaa ofii keessa jiru san himachuu hin danda'u jechuudha. Innaa sanii fi obboleewwan tiyyaa sa'aatii ammaa kana kaleessallee dhuftee liivirratti deettee jirti ciniinfateetuma deettee jirti noormaanima deettee jettee haasofti qaalittiin jechuudha. Namoonni tokko tokko immoo marfeedhaanii tarii immoo operaasyooniidhaanii akka isiin deettee jedhanii kun immoo hin deenne jira haga silaa kan wanti adda bahee takka hin jiru jechuudha. Asirratti wanti an jechuu barbaade ijoolleen teennaa warroonni haaruuf biyyarraa baatani duutii du'aa yoo abbaan iyyate ollaan iyya namaa baha jette Oromoon. Akkuma sanii yoo ofii keessanii ofitti jabaattanii yoo ofii keessanii isin iyyattanii kan namni isin qarqaaruu danda'u. Mucayyoo tana dheengadda liivirra fiddee liivirraa raasaa fuudhee alaa fuudhee ol galchee awwanna isii beeku takka hin qabu anis Oromoodha jettee turte. Gaafa mucayyoodhaan dallaala kamtuu achi si galche hojii kana namicha kana bira eenyu si galche jedhanii gaafatanii liivirraa baateen. Garuu dubbisan dandeettu malee Oromiffa naasufti. Qaalittiin mucayyoon bira jirtu sun jechuudha. Naftanyitti ni beetti Oromiffa jechuudha. Dubbisa wallaalti malee yooma san liivii jala turte waan ummanni mari'atu dhageeffatte daqiiqa takkatti onlaayinii irratti tikkeetti murte boolee geessite. Wanti na ajaa'ibee fi wanti na gammachiisite akkamuu jechuudha. Namni keenya kanatti walii dhagahee har'a dubartii haa ta'anii ijoollee shamarranii ta'an malee dubartii ta'an malee aarsaa hedduu kafaltee jirti. Ijoollee sun garuu boolee keessa deebisiisanii jiran jechuudha. Bakka kanatti wanti ani itti qirna jedhe mucayyoodha. Mucayyooni fasas jetteetuma gara mucatti gara qaalitti guurteetuma hafte. Gara qaalitti osoo isiin achitti iyyitee qaalitti irraa adda baatee ijoollee kanatti makamtee haddallee nama hin yaaddessitu jechuudha. Maaliif amma waan isin keessa jirtu namni beeku takka illee hin jiru. Qaalittiin deette ciniinfateetuma deette jedhaa jirti malee waan isaan irratti dalagaa jiranii tarii isiin deettee daa'imni kun hin jiru jechuu dandeetti. Tarii isiinuu deessarra akkana taate jechuu dandeetti. Lubbuu isiitiifuu hedduu takka nama sodaachisaa jechuudha. Haalli amma isiin keessa jirtu hin baramne.
Innaa kanaafi namni yoo abbaan ofii iyyee ollaan iyya namatti baha waan ta'eefi har'a mucayyoon tuni isiif dubbataa jiranii ijoolleen tuni isiidhaaf aarsaa hedduu kafalaa jirti. Haga hettaa akka viidiyoo agartanii arabdoonni illee qarqaaruudhaaf haga tokko isaan irraa fahamtee waan tokko qarqaaruudhaaf yaaltuu tokkotti ture. Garuu mucayyoo ijoollee diddee gara qaalitti dheessite jechuudha. Osoo isiin achi dhaabbattee iyyitee rakkoo ofii torgomanii fi seerri biyya kanaa jechuudha. Seerri biyya arabdootaa biyya kamiiyyuu akka seera biyya keenya maallaqaan hin dalagu. Seera sirriiti malee seera birriitii miti. Silaa qaalitti sus daqiiqaa sanitti ol darbamtee qaalli keessa wajjii hidhaa buluu qabdiiyyuu itti faradamee jechuudha. Aarsaa jiru silaachitti kafalchiisanii mucayyoon immoo gara qaalitti gortee mucayyoon akkuma viidiyoo irratti agartan hin dubbattu hin danasisiistee hirrifattee giraa nama gabba'aa jechuudha. Dhugaan isiniin jira hedduu takka giraa nama gabba'aa bu'aa kamittuu wanta kamirratti waa hinatiin waa hin balleessin malee rakkoo sirra gahirratti rakkoo namarra gahirratti abba ofii jabaataa jechuudha. Bakka duuti du'aa lubbuu ofiitirraa bahanii rakkoo namarra gahirratti ofitti jabaachuun. Garuu mucayyoon tun akkasiin biyya galchuuf deemaa jirtullee quba qabdi. Waan irratti dalagamellee quba qabdi. Yoo isin immoo deebitee gara qaalitti isanii akkasitti fasas jettee ijoolleen haga ijoolleen ofitti harkistee ijoolleen ofitti makuu yaaddu isin hin diddee jechuudha. Akkasii obboleewwan tiyyaa waan jaraa hin fuudhinaa malee waan balleessinaa malee rakkoo isinirra gahe tokko afaan illee beekuu baattanii seerri biyya kanaa torgoomii isinii fide nama afaan isinii hiikuu isinii fide sirritti nama qarqaara sirritti jechuudha. Hadhuma biyyatti tana sanuu nama ofii nama afaan Oromoo dubbatu akka isiidhaaf taaggalaa jiran osoo agartu akka isii bira dhaabbatuuf cinqamaa jiran osoo agartu haga miidiyaa dirasiiliif irratti fidanii akka haasofsiisan waan hunda osoo dhageettu ani beeku maal akkasiin taate wallahi rifaatullee ta'uu ni danda'a ittillee hin murtaa'u. Namni gaafa rifatee gaafa waa keessa seene gira nama gabba'a. Akkasii obboleewwan tiyyaa bakka jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Rabbiin inshaallah ka alatti gayyaani kana rabbi manatti onnu haa dachaasu. Ijoolleen teenya ijoollee didiqqoo ijoollee waan akka hin beekne barumsa keessaa baatee ijoolleen umurii isaanii daa'imaadha biyya namaa keessatti hedduu takka canqamaa jiran. Ijoolleen irra caalaa miidiyaa kanarratti boohanii miidiyaa kanarratti rakkinni isaa himataa jiran kan mataan biizii ta'ee kan maraattee kan dhukkubee kan arabni gudeedaa jirtu bakka rakkoon garagaraa irra gahaa jiru ijoollee didiqqoo tanneen jechuudha. Kan dubbattee waan akka baafachuu hin dandeenye garuu immoo jiru biyya namaa kana keessatti ofitti jabaachuun rakkoo nama gahe irratti ofitti jabaachuun immoo abbaadha. Inshaallah taani rabbiin nama bira haa jiraatu. Warroonni biyya irraa baatanillee of eeggannoo cimaadhaan dallaala irraa baataniin dallaala duuba dura isaa beekanii amma dallaalli deengadda mucayyoo tanaa fideen tabbata. Fokkortan malee waan takka wanti si fiddan takka hin jiru jedha biyyarraa. Keessi biyyarraa Dubaayitti gurgure Dubaay irraa immoo akka isin beeruutiif fiddu deemtu taasise ni fokkora namni waan godhu takka illee hin jiru jechuudha. Jedheeti kan inni fokkora. Buleewwan tiyya nama irraan deemtani biyyaa deemanii bichaadhaa fi miti. Biyya namaa sana yoo dhufan rakkoo hedduutu jira. Namni nama hordofu nama maatiin nama isa hordofu.